Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like gochuu hin dagatinaa jecha. Har'a immoo gaafii ajaa'ibaa obboleettiin tokko na gaafatte jechuudha. Namoota waa'ee isaa beekaniif ajaa'iba. Namoota hin beekneef garuu uma ajaa'iba hin qabu. Kanaaf wantoota dhimma hojii ilaalchise jechuudha. Gaafii garaagaraa yeroo namoonni na gaafatan bira darbuu hin danda'u. Sababiin isaa dhimmichi dhimma hojii waan ta'eef barnoota irraa fudhatanii gara hojiitti ce'uudhaaf na gaafatu waan ta'eef deebii waa'ee dhimma hojii wal qabatee waa'ee dhimma meeshaatiin wal qabatee gaafii nama bira darbuu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota koo baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Viidiyoo an hojjedhu waa'ee dhimma hojiis haa ta'u, barnoota garaagaraas haa ta'u, yoo isiniif danda'ame viidiyoo sana haga dhumaa daawwachuu yaala. Yoo immoo isinitti hin mijatu ta'e yeroo riftii keessanii kilaasii keessan keessatti eerfooniidhaan dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Maaliifin kana jedhee faayidaa isiniif qaba. Viidiyoo tokko dhaggeeffattanii fixuun faayidaa isinii qaba jechuudha. Maaliif viidiyoomaan ani fakkeenyaaf waa'ee dhimma hindaanqoo irratti hojjedhe namoonni baay'een achi keessaa gaafii na gaafattan. Garuu viidiyoo sana osoo haga dhumaa daawwattanii gaafichi isin na gaafattan deebisaa achuma keessa jira jechuudha. Viidiyoo sana keessa jira. Haa ta'u malee har'aa gaafii isin na gaafattaniifis deebii quubsaa isiniifan kenna jechuudha. Waa'ee dhimma hindaanqoo irratti tokko dhimma hindaanqoo irratti namoonni jechuudha. Gaafii na gaafattan hindaanqoon kuni namoonni baay'een lukkuudhanis lukkuus jettanii hin waamtu. Lukkuun kun yookiin hindaanqoon kuni maalidhaan dhalti? Qilleensaan dhalti moo maalidhaan dhalti? Immoo lukkuu kana dhaltuushis galchinee kormaas itti galchinamu akkam goona? Warri jettanii gaafii na gaafattan yoogaa kuni qaanii hin qabu. Wanta saalfii miti. Dhimmichi dhimma hojiiti waan ta'eef dhimma saalfii miti jechuudha. Kanaaf egaa akka sirriitti ifa isinii ta'u isinis egaa namoonni ijoolleen baay'een gaafii waa'ee lukkuu dhimma suuqii waa'ee lukkuu waan ta'e kan na gaafattanii fi boru yeroo gara biyya keessanii galtanii digingir isiniin jedhu jechuudha. Hojii suuqii hojjetu yoo ta'e suuqiidhumatti karoorsitu yeroo gabaabaa keessatti isa karoorsitan immoo gara hojiitti jijjiirtu. Dhimma immoo hindaanqos yoo ta'e barnoota namarraa fudhata. Miidiyaa irraa fudhata. Yeroo ammaa kana tole miidiyaan jechuudha. Miidiyaa dhugaa irratti hundaa'ee barnoota namaa kennurraa barnoota fudhatanii yeroo gara biyya ofii galanii kallattumaan gara hojiitti seenu jechuudha. Kanaaf obboleettii koo qaalii kabajamtu lukkuu yeroo galtu lukkuu dhaltuutu gala jechuudha. Dhaltuu ta'eetuyyuu viidiyoo yeroo darbee lukkuu viidiyoo ishii mul'isaa irraa haasa'een ture. Lukkuu sana amma ishiin gaggeessu argitan. Yeroo kamiyyuu biyya kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. Lukkuu gosa lamatu jira jechuudha. Gosa lama kanan isiniin jedhu. Lukkuun ishiin amma uummanni galchee fakkeenyaaf anillee galchee kunuunsaa jiru kuni ishiin faayidaa qabdu addumatti jechuudha. Qilleensaan dhalti. Qilleensaan gaafan siin jedhamu fakkeenyaaf fi nyaanni lukkuu kana akka nyaata hindaanqota ishii kabiraa miti jechuudha. Hindaanqota ishii kabiraa akkuman viidiyoo barana hojjedhe keessatti isinii himeen ture jechuudha. Lukkuun kan biraa qamadii hin nyaatti, garbuu hin nyaatti. Mana keessallee biddeena sirraa tarrafe waan adda garaa hin taate jechuudha. Lukkuu ishii kanatti dogoggoraan jechuudha. Dogoggoraan qamadii firee tokko yookiin garbuu firee tokko itti nyaatu jechuudha. Yoo naa fayyadu faayidaadhaaf hin hojjedha yoo jettee midhaan mana keessaa miti kan isheen nyaattu. Midhaan qubaa nyaatti jechuudha. Yeroo darbee viidiyoo keessatti qodaa ishiin bishaan itti dhugdu, qodaa ishiin nyaata ishii itti nyaattu, akkasuma nyaata ishii isin agarsiisan ture jechuudha. Asuma deebitanii immoo gaafii na gaafattan jechuudha. Gaafii maa na gaafattu osoo hin ta'in viidiyoo mana hojjedhe sana keessa jira wanta isin na gaafachaa jirtan. Kanaaf gatii isaallee waan hundaa isinitti meera jechuudha. Irra deebi'aa dhaggeeffadhaa. Fakkeenyaaf lukkuun ishiin kun qilleensaan dhalti. Qilleensaan gaafan isiniin jedhu nyaanni isin bittaniif suni eeyuu qaba jechuudha. Madaanitti qaba jechuudha. Qoricha qaba. Nyaata sana nyaatteeti jechuudha. Fakkeenyaaf hindaanqoon
kan ji'a lamaati jechuudha. Erga dhalattee kan ji'a lamaati kan inni fuudhe jechuudha. Erga dhalattee ji'a lamaa garuu isinii lukkuun kun dhuftee dhagaa baatii 3 baatii 4 midhaan kana hin laattuuf jechuudha. Midhaan kan bitamu kan hindaanqoo jedhamee bitama furuushkaadha jechuudha. Furuushkaa kana hin laattuufi hin qallabdu gaafa baatii 4 baatii 5 lukkuun kun killee buusuu jalqabdi. Kormaa hin bittan jechuudha. Lukkuun madaaltuu erga dhalattee ji'a lamaa xixiqqoo ishii bittu jechuudha. Xixiqqoon kun immoo ji'a lamaan sana dabalattee ji'a 4tti nyaata sana gaa hin bittuuf jechuudha. Nyaata sana kan bittanii fi dogoggortanii jechuudha. Saantiba of hirkaa dhabdanii qamadii yookiin garbuu yoo hittaatan lukkuun sun maal taati dhala addaan kutte jechuudha. Kisaaraa keessa seensisti jechuudha. Of eeggannoo guddaadhaan bishaan ishiis of eeggannoo guddaadhaan qodaan ishii yeroo yeroodhaan qulqullaa'uu qaba. Bakka lukkuun itti galtu sanatti bishaan gadi faffaca'uu hin qabu. Lukkuu sana walumaa galatti itti qorruu hin qabu. Lafa ishiillee karaa akkasii yoo gochuu baattan rakkoo hin qabu. Garuu inni guddaan of eeggannoo gochuu qabdanii lukkuu kana qorri dha'uu hin qabu. Bakki ishiin itti dhudhu bakki ishiin itti nyaattu bacabbacamaa yookiin bishaan itti naanna'uu hin qabu. Kana of eeggannoo gootu. Qodaan ishiin immoo ittiin dhudhu suni yeroo yeroodhaan qulqullaa'uu qaba jechuudha. Dhiqamuu qaba. Amma baatii kan ji'a lamaa yoo fiddan sana ji'a lama itti dabalattee ji'a 4 yookiin ji'a 3tti lukkuun kun lukkuu 100 yoo galchitan lukkuun kun guyyaa guyyaadhaan killee buusti jechuudha. Fakkeenyaaf lukkuu 100 namni tokko yoo galche har'a killee 100 yoo buuste boru killee 100 jechuudha. Isin amma ji'a lamaa yookiin ji'a 3 qallabdanii nyaata maallaqa keessan itti bittan yeroo ishiin killee buusuu jalqabdutti immoo garuu ji'aan kan ji'aa herreeggattaniit nyaata ishii keessaa baastanii kan ji'aa herreeggattu jechuudha. Akkasiidha waa'ee lukkuu. Namoonni immoo lukkuu kanaaf lukkuu 200f mana hammamtu gaa qorqorroo xaaqaa hammamtu gaa warri jettan immoo jechuudha. Jalqaba isii lukkuu 200 galchuun isinirraa hin eegamu. Maaliif hojii tokko yeroo seentanii si'um tokkoon maallaqa waan akkaawuntii keessan irraa qabdan hundumaa 400 qabdu yoo ta'e 400 hundumaatiin fixxanii hojii hin eegalina jechuudha. Lukkuu fakkeenyaaf lukkuu 50 yoo galchitan itti dabalaa deemtu. Lukkuun kun xixiqqoo waan taateef kunuunsi ishiitti tolee manni jireenya ishiitti tolee waan hunduutti tollaane 50 sanatti immoo 50 dabaltu. Ishiin 50 sunis immoo gaafa dhufte haalli ishii mijataa ta'ee lukkuun sun haala gaariidhaan jiraachaa jirtu yoo ta'e itti dabaltu jechuudha. Itti daddabalaa deemtu malee si'uma tokkoon maallaqa 200 soo qabaattan 3 soo qabaattan 4 soo qabaattanii hojuma kamiyyuu haa ta'u hojii lukkuu qofa osoo hin ta'in hojuma kamiyyuu yoo ta'e si'a tokkoon jifii hin galchinaa jechuudha. Waan kamiyyuu wal jalaa ilaalaa faayidaa ishii ilaalaa waan hundumayyuu ilaalaa nyaata ishii ilaalaa galchuudha malee fakkeenyaaf har'a lukkuu 200 si'um tokkotti yoo galchite tarii maallaqa akkaawuntii kee irraa dhabdee lukkuu kana waan ittiin nyaachistu. Lukkuun gaafumatti galchitu sana dhaluu waan hin jalqabneef amma baatii 2 baatii 3 hin kunuunsite yookiin nyaata ishii waan hundumayyuu sirraa barbaadde waan ta'eef yoo dhukkubsatteyyuu fakkeenyaaf ija yoo dhukkubsatte qoricha ijaa sirraa barbaaddi. Qoonqoo keessa yoo dhukkubsatte qoricha qoonqoo keessa sirraa barbaaddi. Kanaaf egaa lukkuu 200 tokkotti hammuma galchitee maallaqni akkaawuntii kee irra hin jiru yoo ta'e lukkuun kun yoo dhukkubsatte yoo nyaata ishii fixxe biyyaansi rakkoodha jechuudha. Fakkeenyaaf nyaanni ishii gosa 2 jechuudha kan kennamu. Ji'a 2 aga ji'a 3tti nyaata 3,300 nyaanni ishii. Ji'a 3 immoo hamma dhaltuutti nyaanni ishii 6,000 7,000 dhufa jechuudha matoon. Kanaaf lukkuu 200 galchitanii nyaata ishiituu hin dandeessan jechuudha. Nyaanni ishii baay'ee cima. Nyaata ishii immoo wanta biraa itti kennu yoo saattanii wanta biraa tarii qarshii dhabdanii waan ittiin isa sana bittan yoo dhabanii nyaata biraa yoo gidduudhaan kennitaniif dhala addaan isin jalaa kutti yookiin immoo ishii guyyaa guyyaadhaan dhaltutu dhala jijjiira. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godhan isin jedha. Daawwattoota kiyyaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa gaaffii yoo qabaattan na gaafadhaa. Baay'ee baay'ee.